Walitti deebinee jirra. Baga nagaan turtanii. Har'ammoo mee faayidaa maangoo nyaachuun haadha ulfaaf daa'immaniif qabu kan jedhu ilaalla. Mee hanga dhumaatti na waliin tura. Chaanalii kanaafis haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatina. Mee jalqaba faayidaa maangoo nyaachuun yeroo ulfaa qabu kan jedhu ilaalla. Haati ulfaa tokko yoo maangoo nyaatte faayidaa akkamii irraa argatti kan jedhu. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti haadholiin persentaa 36 ol ta'an yeroo ulfaa hir'ina dhiigaa akka godhatan hima. Aniimii akka godhatan hima jechuudha. Kana hir'isuu keessatti immoo maangoon gahee mataa isaa qaba. Sababni isaas maangoon ayreeniin kan badhaadheedha. Kanaaf ayreeniin achi keessa jiru hir'ina dhiigaa hir'isuuf ni fayyada. Kana malees immoo vaayitaamin C hedduu waan qabuuf maangoon ayreeniin nyaata keessa jirullee akka marrummaan keenyaan gara qaama keenyaatti fudhatan waan taasisuuf keessumaa haadholiif ulfaaf hanqina dhiigaa yookaan hir'ina dhiigaa kan godhanneef gahee mataa isaanii taphata jechuudha. Kana malees ulfi uumamee keessumaa ji'oota 3 jalqabaa maangoo nyaachuun akka qaamni daa'imaa keessumaa sammuu fi ispaayinaal koordiin sirriitti uumamu ni gargaara. Sababni isaas maangoon fooliik asiidii fi vaayitaamin B6 hedduu of keessaa qaba. Akkuma beektanii ispaayinaal koordiin walakkaa yoon cufatiin hafeengi ta'e dhibee ispaayinaal bafidaa jedhamutu uumama. Kana hir'isuu keessatti immoo fooliik asiidii fi vaayitaamin B6 gahee mataa isaanii qabu. Kun egaa ji'oota 3 jalqabaa yoo sirriitti argattedha. Kana malees hanga vaayitaamin C fi vaayitaamin A hedduu waan qabuuf wantoota qaama huban hedduu dhabamsiisuuf ni gargaaru. Wantoota firii raadikaals ta'an wantoota qaama namaa huban dhabamsiisuuf gargaaru. Egaa kana jechuun vaayitaamin C faa antioksidaantii jedhamuun beekamu jechuudha. Akkasumas fayyaa fi guddina sirna agartuu yookaan sirna ija keenyaa lafee fi ilkaaniif illee ni gargaara. Hanga maagniiziyamii fi vaayitaamin E gahaa ta'e waan qabuuf ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa mul'atu ittisuuf ni gargaara. Piriikilaamshiyaa yookaan ikilaamshiyaa isa jennu jechuudha. Sababni isaas maagniiziyamiin dawaa tokko kan yeroo ulfaa akka dhiibbaan dhiigaa waliin ka'an ittisan keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana malees elementoota yeroo ulfaa haadha barbaachisan kanneen akka maagniiziyam, kaalshiyam, soodiyam, pootaasiyamii fi kan kana fakkaatan waan qabuuf maangoon yeroo ulfaa haadholiif hedduu gorfama. Mee gara qabxii lammaffaatti jechuunis faayidaa daa'immaniif maangoon kennu yoo ilaalle naannoo umurii ji'a 8 booda daa'imman maangoo nyaachisuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa gurguddoon tokko faayibarii fi inzaayimoota soorata bulleessan hedduu waan qabuuf salphaatti bullaa'a. Akkasumas daa'imman gogiinsa garaa akka hin godhanne ni taasisa. Vaayitaamin A hedduu waan qabuuf fayyummaa qaamaa keessumaa ija isaaniif baay'ee gaariidha. Akkasumas gogaan isaanii lallaafaa fi gogiinsa akka hin godhanne ni gargaara. Gogaan isaanii akka diraay hin taane ni gargaara jechuudha. Kana malees gosa pirootinii gilutaamiin asiid jedhamuun kan badhaadhe waan ta'eef dandeettii sammuu daa'immanii cimsuuf illee ni gargaara. Dandeettii yaaduu fi yaadachuu isaanii, dandeettii sammuu isaanii cimsuuf ni gargaara. Akkuma duratti jedhe elementii ayireenii hedduu waan qabuuf hir'ina seelii dhiiga diimaa sababa ayreeniin dhufu akka hin godhanneef hedduu fayyada. Baay'ee mi'aawaa waan ta'eef daa'imman fedhii nyaataa hin qabnellee ni jaallatu. Akkasumas vaayitaamin C hedduu waan qabuuf ittisoo qaama daa'immanii akka isaan dhibeewwan daddarboo addaaf hin saaxilamne ni cimsa jechuudha. Egaa akka waliigalaatti maangoon faayidaa hedduu waan qabuuf haadholiin yeroo ulfaa akkasumas daa'imman ji'a 8 eegalan yoo nyaatan baay'ee gaariidha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa turtii gaarii.